Guyyaa irraas ergaa sagalee waaqayyoo mata duree waa'ee salgan daaqaa geggeessummaa akka dhuga ba'umsa sagalee waaqayyoo jalatti qabadhee fuula kana dhufeera. Barsiisi kun iddoo sadiitti hirama. Barsiisa wal duraa boodaa kana keessatti kutaa sadiitti kan hiramu kutaan tokkoon isaa ijoo lama kan qabu walii wajjin ilaalla. Guyyaa irraa kutaa isa jalqabaa kana keessatti ijoo dubbii lama walii wajjin ilaalla. Yommuu macaafa keenya dubbifannu waa'ee geggeessummaadha yookaan daaqaa geggeessummaadha wanta gurguddaa sagal nuti dubbata. Isa kana keessa inni tokkoffaan inni waan hundumaa dursu waa'ee waamicha waaqayyooti. Jechuun gabaabaatti daaqaan geggeessummaa inni waan hundumaa dursu amantii mul'ata ofii keenya irratti amantii mul'ata ofii keenyaa irratti caalu irratti kan hundaa'e ta'uu akka inni qabudha. Geggeessummaan eenyummaa keenya irratti, hawwii keenya irratti, ilaalchuma keenya irratti, fedha keenya duwwaa irratti hundaa'e iddoo dheeraatti nu geessuu hin danda'u. Lafti inni ittiin nu ga'ee dhaabbatu baay'ee gabaabaadha. Akka sagalee waaqayyoo irratti garuu daaqaan geggeessummaa inni waan hundumaa caalu waa'ee waamicha waaqayyooti. Kanaaf daaqaan geggeessummaa inni jalqabaa kan irratti hundaa'u irra jiraatu kan innis keessaa maddu waamicha waaqayyoo ta'utu irra jira. Yommuu sana geggeessummaan keenya lafa dheeraas deemuu danda'a, bal'ina guddaas qabaachuu danda'a. Isa kana sagalee waaqayyoo keessaa iddoo garaagaraa fuunee waliin ilaaluu dandeenya. Yeroo isaan qabnu garuu gabaabseen macaafa qulqulluu keessa waa'ee nama lama dubbadheen fakkeenya kana akka wal simsiimnee waliin ilaallu barbaada. Inni tokkoffaan waa'ee Museeti. Amma Musee jireenya isaa ilaalle Museen utuudhuma waggaa 40 booda waaqayyoo waamin hafuura isaa keessa qoqqooqamni tokko tureera. Qoqqooqamni hafuura isaa kan itti dubbatu ture kan akka inni waa godhuuf isa kakaasu tokko tureera hafuura isaa keessa. Qoqqooqamni sun kan inni madde garuu hinaaffaarraa madde. Aariirraa madde. Waanuma amma itti dhaga'amerraa madde. Kanaaf yommuu eenyummaa isaa baree dammaqee kaka'iisa qabaate keessatti yommuu warri Fari'oonii yookaan warri isaaf hojjetanii saba isaa miidhaa turan sana yommuu hafuura isaa keessatti yommuu aaru yaadanna seenaa isaa keessatti maal akka inni godhe. Garuu wanti kun hundumtuu isa keessaa madde wanta ta'eef gochaan inni godhe hundumtuu isarra kan caalu waan bal'aa ta'e waan hin qabaanneef yommuu warri loltoota Fari'oonii akka isa duwwaa yoo ta'in warri Israa'el yommuu isaan itti gaa'isa yommuu isaan itti ka'anii waan hundumaa gatee baqateetu yeroo inni bakka sanaa deemee argina. Museen waggaa 40 booda garuu nama biraa ture. Amma waamichi isaa isa biraan ture. Waamichi isaa waaqayyoo biraa ture. Museen inni waamichi isaa waaqayyoo biraa ture yommuu biyya Misiritti deebi'ee nama addaa ture. Nama humna guddaa qabu, ogummaa guddaa qabu, sodaan irra kan hin turre, ilaallati isaas immoo waaqayyo kan ture. Reference point jechuukooti. Kan ture wanta tureefi Fariyooniin dura dhufee wanta inni jedhe tokko ture. Yommuu dannee dubbifnu seera ba'uu keessa jira kun boqonnaa 4 keessatti dubbistan. Amma dhaqeetu waaqayyo saba koo gadi dhiisii jedhee dubbata. Amma inni naaffaa isaa duwwaa aarii isaarraa duwwaa dubbata duwwaatu hin ta'ini waamicha waaqayyoo irraa dubbata. Amma gaa as keessatti geggeessummaan Museedhaa eenyummaa isaarra kan darbedha. Geggeessummaa Museedhaa waamicha waaqayyo isaaf godhe irratti kan hundaa'edha. Yommuu sana ija jabinaanitu waan hundumaa keessatti ija jabinaan Fari'oon dura yommuu dhaabatu argina. Rakkinni itti hin dhufne miti. Rakkina baay'eetu itti dhufe. Saba isaa biraa mormiin dhufeera. Faaroon biraa mormiin dhufeera. Bifa adda addaatiin. Waamichi isaa garuu eenyummaa isaa kan caalu guddaa wanta tureefi innis immoo tajaajila isaa waamicha isaa sana isa guddaa ta'e isa dangaa hin qabne isa bal'aa ta'e sana keessatti waan ilaaluufi kana hundumaa dura dhaabbachuu danda'e. Kana hundumaa dura dhaabbachuu danda'e duwwaatu hin ta'in immoo akeeki isaa sun yommuu inni raawwatu argina. Kanaaf egaa tajaajila keenya keessatti waamicha keenya keessatti waan hundumaa kan dursu waa'ee waamicha waaqayyooti. Yookaan immoo amantaa ofii keenya irra darbee qabaachuutu nurra jira. Amantaa eenyummaa keenya irra darbee qabaachuutu nurra jira.
amantaa wanta naannoo keenya irra darbe daangaa kan hin qabne bal'aa kan ta'e isarratti kan hundaa'e ta'u geggeessummaan keenya achirratti yoo hundaa'e duwwaadha kan lafa dheeraa iddoo bal'aasi dhaquu dandeenya. Dhiifama guddaadha. Isa kana nutti dubbata sagaleen Waaqayyo. Inni lammaffaan Phaawulosi. Phaawulosiin seenaa isaa beekna hojii ergamootaa keessatti. Namni kun nama hinaaffaa qabu, nama cimaa ture. Hinaaffaa inni qabu garuu baay'ee gabaabaa, haala gabaabaa keessatti kan murtaa'edha. Hinaaffaan isaa suni gar tokko namni hin qabu ture. Kan nama dhibu garuu hojiin Waaqayyo nama dhibe. Hinaaffaa isaa kana fuudheetu daangaa isaa bal'ise Waaqayyo. Karaa Gooftaa Yesuus Kiristoos. Gooftaa Yesuus Kiristoos itti dhufeetu amma Phaawulosiin nama hinaaffaa gabaabaa keessatti dhamaa jiru kana fuudhee daangaa isa bal'ise. Daangaa isa bal'ise nama addaa isa godhe. Maqaayyuutti geeddarame seenaa isaa yommuu ilaalu. Iddoo tokkotti wanta inni dubbateen as keessatti akka hojii ilaalu barbaade. Inni kunis immoo hojii ergamootaa boqonnaa 3 lakkoofsa 47 irra jira. Maal jedhaa? Phaawulosi Barnaabaasii wajjin tuu deemanii biyya Giriikii keessa tuu deemanii barsiisu turan. Hin barsiisu turan. Yommuu isaan barsiisanii warri kaanii gurra isaanii keessanii dhaggeeffatu. Warri Giriikota gurra isaanii keessanii maali jarri kun jedhanii dhaggeeffatu. Warri Ibrootaa immoo wanta isaan barsiisan kana ittiin tolle wanta ta'eef baay'ee aariidhaan dhaggeeffatu turan. Amma isaan kana gidduu lamaan dhaabateetu ila akkas jedha Phaawulos. Ani jedha saba koo warra hin ta'iniifidha. Ibsa biyya lafaa hundumaafis fayyisa akka taatuufis si kenneera jedhee na abboomeera jedha. Maal jechaa jira kutaa kana keessatti? Ani Phaawulosi garuu waamichi koo anarra darbaa kan na waame Gooftaa kooti Waaqayyoodha. Waamicha kanatti Waaqayyotu na waame. Isa kana immoo akkan ibsaa ta'uufi akkan fayyisaa ta'uufi isa kana aboo kana naaf kenne iddoo kanatti na waame jedhee dubbata. Ija jabinaan ilaalaa. Yommuu waamichi keenya wanta nurra caalu irratti hundaa'u ijaaramu, amantiin keenya wanta nurra caalu tokko irratti dhaabbatee jira yommuu ta'u, waan hundumaa dura dhaabbachuu dandeenya. Amantiin keenya waa'ee eenyummaa keenya irratti yoo hundaa'e, geggeessummaan keenya waa'ee eenyummaa keenya irratti, waa'ee beekumsa keenya duwwaa irratti yookaan immoo waanuma gaggabaabaa ta'e irratti yoo hundaa'e, diidhamni garaa garaa gaafa nutti dhufu waan hundumaa gannee baqanna. Keessumaa eenyummaa keenya irratti hundaa'ee jira taanaan eenyummaa keenyatti yommuu wanta adda addaa dhufu waan hundumaa lafa keenya deema. Maaliif? Amantiin keenya eenyummaa keenya irratti hundaa'e wanta ta'e. Amantiin eenyummaa keenya irra darbee, geggeessummaan eenyummaa keenya irra darbee amantii dubbii Waaqayyoo irratti, waamicha Waaqayyoo irratti hundaa'e yoo ta'e garuu waan hundumaa dura dhaabbachuu dandeenya. Mee Musee ilaalaa, mee Phaawulosin ilaalaa. Wanti isaan irra hin geenye tokko iyyuu jiru. Waan baay'ee keessa darban. Isa kan hundumaa keessatti garuu nama biyya biraa keessa jiru fakkaatu. Amantii hammana jedhamne qabu. Manadhaa keessatti hin faarfata ture Phaawulos. Hin faarfata duwwaatu hin ta'in xalaasaa ilaaltanii achi keessa taa'etu warra hidhaa keessa ofii isaatii hidhaa keessa taa'etu warra ala jiranii fi jajjabina barreessa ture. Isa kana hubachuu akka dandeenyu Waaqayyo hunduma keenya nu gargaara. Yeroo hundumaa sagalee Waaqayyoo irratti akka nuti dubbatutti geggeessummaan amantii mul'ata ofii irra darbe, mul'ata ofii keenyaaf qabnu eenyummaa keenya irra darbe irratti yoo qabaanne dhugumaan akka fedha Waaqayyootti maatii keenya, waldaa keenya, hawaasa keenya illee geggeessuu dandeenya. Si'a tokko tokko garuu danqaa kan ta'u geggeessummaan keenya eenyummaadhuma keenya keessatti gababatee waan jiruufi dhiibbaan isaas gabaabaadha. Yeroo rakkinni garaa garaa dhufu waan hundumaa gannee dhiifne biraa deemna. Sagalee Waaqayyoo irraa isa kana hubanna. Inni lammaffaan dubbii koo gabaabsuufi ergii amantii waamicha Waaqayyoo ilaalle booda inni lammaffaan inni murteessaan daaqaan geggeessummaa inni lammaffaan inni baay'ee murteessaan kan Waaqayyo kenne irratti ijaaruu danda'udha. Kan waamicha duwwaatu hin ta'in kan Waaqayyo kenne irratti ijaaruu danda'u. Dubbiin kun baay'ee barbaachisaadha. Waa'ee Museedhaan fakkeenya fudhadhaa ammas irra deebi'e.
Museeni waaqayyo waameetu ennaan Museen mamii guddaa qaba. Attamitti nan jira kana dura raaqee dhaabbadhee dubbadha. Attamitti nan dubbachuu danda'a. Ragaa maaliin qaba? Maal gochuun danda'a? Waan baay'ee dura dhaabbate dubbate. Waaqayyotti dubbate akka waaqayyo soqosatuuf akka waa'ee isaa dhiisuuf. Maaliif amma Museen isa dadhabina isaa duwwaa laala, eenyummaa isaa duwwaa laala, jireenya isaa duwwaa laala, haala isa darbe duwwaa laala waan tureef. Ennaani boqonnaa 4 keessatti wanta waaqayyo isa gaafatetu na dhiba. Maaltu harka kee keessa jira itti jire? Maaltu harka kee keessa jira? Beetumni seenaa isaa waan harka isaa keessa jiru. Museen yeroo kana waan tokkoyyuu hin qabu tiksee walaa ta'eera. Waan hundumaa dhiisee tiksee walaa ta'eera. Waan tokko garuu harka isaa keessa qaba. Ulee qaba ture. Kan nama dhibu seenaa Museedhaa yoo ilaalle Museen ulee sanaan saba Israa'eliin galaana diimaa kutee hamma geggeessuun isarra ture geggeesse. Harka kee keessa maaltu jira? Geggeessummaan inni dhiibbaa uumuu danda'u waan harka keenya keessa jiru kana amma gati jabeessa goone irratti hojjechuu danda'udha. Baay'een keenya yeroo keenya kan finnu isa harka keenya keessa jiru dhiifnee waan haaraa wanta hin jirre uumuudhaaf yeroo keenyaaf umurii keenya finna miti. Sagalee waaqayyoo keessatti kan arginu garuu geggeessummaan inni olaanaan maddisa amma waanuma harka keenya keessa jiru kana gati jabeessa goone waaqayyoo wajjin irratti hojjechuudha. Wanta harka keenya keessa jiru waaqayyo nutti agarsiisu. Jireenya keenya geddaruudhaaf, mana keenya geddaruudhaaf, tokkummaa keenya geddaruudhaaf. Gaaffiin qabu si'a tokko waan harka keenya keessa jiru hundumaan gannee waan haaraatti amma waa isaa miti kan inni haasaa jiru. Battala kanatti wanta harka keenya keessa jiru. Museedhaan Musee gaafatee harka keessa maaltu jira naan ulee kanatti jira jedhee. Uleen suni yeroo Museen waaqayyotti agarsiisu uleen suni ulee waaqayyoo ta'e. Fakkeenya garaa garaa macaafa qulqulluu keessaa fudhachuu dandeenya. Isa kana yeroo darbe wajjin ilaalaa ture Naahimiyaa. Naahimiyaa ilaala. Naahimiyaan mul'ata arge. Waa'ee biyya isaatii yaada ture waaqayyo yommuu dhufee oduu dhagee hin kadhate waaqayyoon. Maal naa wayyeedhe kadhate. Waaqayyo waanuma tokkotti agarsiisa. Waan haaraa wanta takkaan jirti agarsiisa. Waanuma jiru waanuma iddoo sana jiru. Diillu Israa'el isa iddoo sana jiru isa jigee jiru akka inni deebisee ijaaru mul'ata kenneef. Nama dhiba yommuu biyya isaatti deebi'ee Naahimiyaa wanta inni godhe keessa jara kana walitti qabee ani waan haaraan qabaa amma waan addaa goona jechuu danda'a ture miti. No. Maal godhe sitti fakkaata? Jaarsolii biyya fudhateetu dhaqee isuma jiru, isuma isaan qaban, isuma isaanii yeroo dheeraatiif irra daddarbanii ijaan hin argine achumatti dhiisan yookaan abdii kutataniiru ta'a yookaan kana keessa wanti haaraan dhufuu hin danda'u ta'a yookaan kana ijaaruu hin dandeenyu jedhee lafa kaa'aniiru isaan. Dhaqeetu isaanumaanii irra naannessee agarsiisa. Diilloo masaraa Yerusaalem irra naanna'anii ilaalan. Tarii ergisa irra naanna'anii ilaalanii booda wanta inni ittiin jedhe. Amma gaa diilloodhuma isa isin argita isa jajjabee isa caccabee kukkufee lafa jiru kana dhagaa kana deebisnee ijaarraa jedheen. Waanuma jiru kan amma deebinee walitti qabnaa jedheen. Gaaffiin qabu. Guyyaan tama gidduutti diilloo masaraa Yerusaalem ijaaranii fixan. Isuma jirurraa. Isuma achi jiru isuma lafa jiru sana namni hundumtukumatti ilaalee bira darbu dhimma hin baasu jedhanii. Kana booda deebi'ee ijaaruu hin danda'amu. Kana booda deebi'ee waa tokko ta'uu hin danda'amu. Geggeessummaan keenya kan inni ittiin ilaalamu inni lammaffaan inni murteessaani waanuma jiru kana gati jabeessa gochuu keenya. Waanuma jiru kana irratti deebinee ijaaruu keenya. Waanuma jiru kana deebifnee suphinee iddoo isaatti ayyaana waaqayyootiin dhaabuu keenya. Isa jiru diiguu miti. Isa jiru balleessuu miti. Isa jiru isuma amma qabnu kana deebifnee ijaarree ayyaana waaqayyoo keessatti waan haaraatti geessudha. Iddoo ulfinaatti geessudha. Iddoo surraa qabutti geessudha. Isa kana hubachuu akka dandeenyu waaqayyo hunduma keenyaaf ayyaana isaan fobbaa'isu. Fakkeenya garaa garaa fudhachuu dandeenya waa'ee kana. Ilaa yommuu wanta tokko ijaarru kan hubachuu nurra jiru. Wanta achuma harka keenya keessa jiru waanuma amma arginu kana ijaaruu yommuu jalqabnu salphaa miti. Naahimiyaa keessatti waan baay'ee arginu. Itti qoofame. Yommuu inni walitti dhagaasaa walitti naqoo kana dhagaasaa walitti naqan kana waan goon iyyuu irra jettee jijjigaatti jedhani. Jechuun waan isin hojjechaa jirtan kun gatii hin qabudha waansa.
wanti nuti hojjechaa jirru yommuu waaqayyotti dabalamu gatii qaba. Amanuu akka dandeenyu waaqayyo nu gargaara. Waanumti amma harkaa qabnu kun maaltu harka kee keessa jira? Kan ittiin jireenya kee geeddaruu dandeessu, kan ittiin tokkummaa amantootaa geeddaruu dandeessu, kan ittiin hawaasa kee keessatti waan addaa fiduu dandeessu maaltu jira harka kee keessa? Isa arguu akka dandeenyu waaqayyo nu gargaara. Itti qoofame Nahimiyaatti jibba, mormii, hamilee buusuu, hoduu kan hundumaa achi keessatti argina, kan hundumaa dura dhaabbate. Maaliif isinitti fakkaata? Isa jalqabaatti deebi'a. Nahimiyaani kan hundumaa keessatti saba sanaan kaan ijaarraa jennaan, atamittiin ijaarraa jennaan waaqayyotu dubbate, waaqayyotu na waame jedheen. Referansiin isaa eenyudha? Ofiisaan ture, waaqayyoon ture. Waaqayyotu barbaade, waaqayyotu nu waame, walitti qabatee jira jechuudha wanti komitii. Isa kana fakkeenya macaafa qulqulluu keessa wanta jiru irratti waa ijaaruu waan haaraan dhufu iddoo baay'eetti gargar fudhannee ilaaluu dandeenya. Macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 1:7 kutaan kun baay'een keenya kutaa beeknudha. Waa'ee haadha hiyyeessaa tokko. Haadha hiyyeessaa sana seenaa yoo yaadattani Elsaayin yommuu inni dhufuu mana seera yommuu isaa argitu waa tokko irratti gaafatte Elsaayitiin abbaa manaa koo beektaa amma inni du'ee idaannaan waan irra jiruu fi abbaan idaadhaa dhufee na qabate. Anasi mucaa koo garba godhachuu barbaada na furiitti jetteen. Elsaayi nama waaqayyooti. Amma tu akka yaada keenyaatti amma waan haaraa barbaadani. Waan haaraa kan nama dhibu kan dubartii kana hiyyummaa keessaa baasu harkuma ishee keessa jira. Harka ishee mana ishee keessa jira. Isheen garuu wanta gatii hin qabne wanta xinnootti ilaalte maaltu hafe mana koo keessa waan tokko ittiin hin jiru kan jiru maalidha? Zayitii coobsaa tokko duwwaatu jiraatti jettee. Isa iyyummoo coobsaa tokkitti kan hiika hin qabne jechuudha. Elsaayi wanta inni ittiin jedhe. Zayitii kana fuudhiitii dhaqiitii maal godhii qoodaa hamma barbaaddu funaaniitii coccobsi jedhee amantiidhaan dhattee goote. Jireenya ishee kan hiike irraayyuu darbee eebba kan ta'ee fi manuma ishee keessa jira. Harkuma ishee keessa jira. Amantiidhaanitu waaqayyotti laattee gaafa gootu it just multiply itself. Of baay'ise jechuudha. Wanta geeddaramsa fidu, wanta waan haaraa uumu, wanta fuulduratti nu adeemsisu harkuma keenya keessa jira. Arguu akka dandeenyu waaqayyo nu gargaara. Iddoo biraatti barbaadna see baay'ee. Hin arginu. Maarqos boqonnaa lakkoofsa 35 ni olaal dubbii makana barra. Gooftaa Yesuus Kiristoostu bishaan Galiilaa bukkee taa'anii ergii barsiise booda achi galagalee gaafate asiin maal jedhee gaafata? Saba kana maal nyaachiifnu jedhee gaafata. Ennaan bartoota itti galagalanii maal nyaachiifnaatti jedhanii. Nama 5,000 wanti nyaachiifnu hin jiru. Achi keessaa inni tokko dhuguma wanta saba kana nyaachiifnu hin jiru garuu mucaan tokko maal jedhe? Asii buddeena 5 fi qurxummii 2 baatee nu gidduu jira jedhe. Ija akkasiis immoo waaqayyotu namaaf kenna. Wanta waa uumuu danda'u argu, wanta keessaa waa ba'uu danda'u argu waaqayyotu ija isaa namaaf kenna. Achuma keessaa mucaan kuni buddeena 5 fi qurxummii 2 baatee kan namoota kana hundumaa ga'u achuma jira. Warri kaanii bartoota isaa keessaa warri kaanii akka aariidhaan iyyuutti deebisan kutaa sana yommuu dubbifnu Gooftaa Yesuus Kiristoositti. Gooftaa Yesuus Kiristoos isuma buddeena 5 kanaa fi qurxummii 2 fuudhee eebbise. Yommuu inni eebbisee isaaniif hiru hirmaannaa isaanii keessatti hin baay'ate. Amantiidhaan waaqayyo irratti amanuudhaan. Achuma jira kan isaan quufsu, achuma jira kan jireenya isaanii geeddaru, achuma jira kan beela keessaa isaan baasu jechuudha. Inni dhuma Wangeela Maatiyoos boqonnaa 2 boqonnaa lakkoofsa 1:12 yommuu ilaalu waa'ee cidha qaanaadha. Wangeela Yohaannis cidha qaanaadha yoo inni ilaalle. Cidha godhatan ijaarri cidha godhataniitu dhume gaafa dhumu garatti galagalan gaafa dhabanii Maariyaamitti galagalan. Faala maal goona in argite isheen argiteetu kana booddee dhattee jara maal jetti isa bira dhaqaatii wanta inni jedhe godhaatti jette. Gooftaa Yesuus Kiristoosi kutaa sana keessatti wanta inni godhe waanuma nama dhibuudha. Bishaanuma isa mana keessa jirutu isuma mana keessa jiru isuma mana isaanii keessa jiru isuma isa beekan sana fuudhee akka inni gara wayiniitti geeddaramu. Bishaanuma kana fuudhaatii qodaa adda addaatti naqaatti jedhe kanuma waan biraan jedhe. Achi keessa humnatu jira.
Humni suni geddaree gara dhugaatii gati jabeessatti geddare. Geggeessummaan inni as keessatti kan hubannu geggeessummaan waan hundumaa dura ofii keenyarra kan darbe amantii Waaqayyo irratti qabaachuu waamicha jechuudha. Isarratti kan hundaa'e ta'u jira. Yoo isarratti hundoofne eessaan iyyuu nu ga'uu hin danda'u. Eessaan nu ga'uu hin danda'u. Dafnees immoo dadhabna. Inni lammaffaani waanuma amma harka keenya keessa jiru. Isa amma harka keenya keessa jiru gati jabeessa goone irratti hojjechuu danda'u bifa isaa geeddaruu danda'u Waaqayyo wajjiniin. Isa amma qabnu diiguu miti, isa amma qabnu ijaaruu malee. Isa kufe kana deebifnee toora galchuu malee. Achi keessatti ilaalama kana. Daaqaan geggeessummaa inni murteessan tokko isa kana. Mammaaksi tokko jira. Maal jedhu? Inni borii gadameessa arraa keessa jira. Inni bor dhufu gadameessa arraa keessa jira. Kanaaf isa arraa kana gadi jabeessa goonee isa borii fiduu akka dandeenyu Waaqayyo harkaa. Isa arraa balleessinee bor fiduu hin dandeenyu. Isa arraa dhiifnee dagannee gannee bor fiduu hin dandeenyu. Waan arraa bor fiduu hin dandeenyu. Arra balleessa. Arra diigaa bor waan gaarii fiduu hin dandeenyu. Arra isuma qabnu ijaaraatu bor waan gaarii fiduu dandeenya. Sagaleen Waaqayyoos kana dubbata. Geggeessummaan keenyas immoo kana keessatti ilaalama. Akka sagalee Waaqayyoo. Kanaaf arra kutaa kana keessatti anis atis kan of gaafannu waanuma lamaan. Geggeessummaa kee maal keessatti ilaalaa jirta? Maalidha kan geggeessummaa kee masaku? Maalidha kan geggeessummaa koo masaku? Yeroo hundumaa kan of gaafachuu baay'ee barbaachisaadha. Eenyummaa keenya, fedha keenya, hawwii keenya. Yoo isa kana ta'e lafa dheeraa hin dandeemnu badiisa guddaadha. Kan nurra caalu waamicha Waaqayyoo, sagalee Waaqayyoo, abdachiisuu Waaqayyoo irratti qalbii keenyaaf hafuura keenya hiinee adeemuu akka dandeenyu Waaqayyoo nu gargaara. Inni lammaffaani maaltu sirra jira? Kan ittiin kallattii jireenya keetii geddartu, mana kee geddartu, waamicha kee geddartu, dhama'ina garaagaraa qabdu geddaruu, hawwii garaagaraa qabdu, bifa itti gochuu kan dandeessu, kan ittiin geggeessuu, hojjechuu dandeessu harka kee keessa battala kana maaltu jira? Waaqayyo ija ittiin isa argitu siif abana. Waaqayyo ija ittiin ani arguu danda'us anaafis abana. Hunduma keenyaaf abana. Maaliif yeroo kanatti deebinu geggeessummaa dhiibbaa qabu qabaachuu dandeenya. Mana keenya keessatti, waldaa keenya keessatti, hawaasa isa kana hubannee isa kana keessa deddeebi'uu akka dandeenyu Waaqayyo kan soromsineerra gaaddisa keenyaatti baay'ee baaqateera. Hin jirtan jedhee diinni odeessa harkaa gooftaa keessa eenyuun nu baasa. Hin jirtan jedhee diinni odeessa harkaa gooftaa keessa eenyuun nu baasa. Nuyi garuu dabarree sichi jiraanna kakuu bara baraa sabeera qabna. Ni jiraanna, ni jiraanna.